Assalamualaikum. Akkaataa marqaa yookaan gonfoo itti godhatte wal agarsiifna. Kun shunkurtiidha. Xixiqqeessitanii akka ciratanii zayitii wal jagattee qottanii kun bishaanii zayitii itti naqxanii waa xiqqoo soogiddaa waliin qullubbiidha. Itti qadaanna xiqqashoo. Kun timaatim daakamaadha. Hallaatatti. Mixmixaadha. Salsadatti goona. Shunkurtiin bilchaatte jechuudha amma. Kun timaatim itti naqni dura salsa. Barbaree diimtuudha. Waa xiqqoo irra buufna. Sugon buharata biran barbaaddu dilas mara timaatim itti naqna kishin tabaqtu bishaan xiqqaa ishee buufanna shoo gidda hanga barbaadan itti gootan isini akka isin jalatti guddan ibidda waa xiqqoodhaan daqiiqaa 15 ni qadaannaa jechuudha haa bilchaattu amma marqaa godhachuu jirra haala kanatti qofarsinaa haala kana marqaa nu bilchaatu jirti itti qofarsina jechuun hanga bilchaatte haala kanatti itti qofarsina amma bilchaata jirti marqaan haala kanatti dhumatte haala kanaan dhadhaa itti goona dhadhaan duraan faffamee jira wanni beekuu qabdanii itti baqachuu fiifu haala kanatti suubuun teenya bilchaatte ana sama jana setru aja bilchaatte jechuudha hunda dhadhaa hedduudha kuni suuboo haala kanaan xarafaratti ni jechuudha lalla night kuda ketan ditte otu matayira haala kanaan nyaachuu jirra uno hindiidha nyaachisu jira haa kumar keef miya misa shukran